kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa akkam jirtu. Paartiin mormituu filannoo pirezidaantummaa Somaaliilaand mo'atan waan odeeffannee isinitti himnaa haga xumuraatti nu waliin tura. An Margee Tasfaati. filannoo pirezidaantummaa sadaasa 13 bara 2024 Somaaliilaand geggeessiteen kaadhimamaan paartii mormituu Abdirrahmaan Mohammad Abdullaahi Iroo injifachuu koomishiniin filannoo Somaaliilaand ibsee jira. Abdirrahmaan Mohammad Abdullaahi Iroo kaadhimamaa paartii wadanii yoo ta'an morkataa jabaa ta'uun dhiyaatan. Paartii kulmiyee bakka bu'uun kan dorgoman pirezidaantiin Somaaliilaand amma aangoorra jiran Museebii injifatamaniiru. Paartii Justice and Development irraa kaadhimamaa kan turan Faisal Ali Waraabbee filannoo kanarratti hin milkoofne. Somaaliilaand waggoota 33 dura ani biyya jechuun labsitus biyyis ta'ee dhaabbati idil-addunyaa beekamtii idil-addunyaa kenneef hin jiru. Ta'us akka biyya of dandeesseetti of ilaalti. Maallaqa waraana paaspoortii fi kaan ofii qabdi. Dhaabbilee siyaasaa fi diimokiraasii ofiis ijaarratteetti. Filannoo naga qabeessa geggeessuun karaa nagaan aangoo walirraa dabarsitis. Sababa kanaaf dhimmi ijoo fi hordoftootni isaaniis dhaga'uu fedhan nama siyaasaa beekamtii idil-addunyaa isaanii argamsiisu filachuudha. Uummanni Somaaliilaand eenyus injifatamuu fedhiin isaanii ijoo beekamtii idil-addunyaa argachuudha. Ajandaan isaanii biroo diimokiraasii fi diinagdee cimsuu fayyee akka ta'an yeroo duulaa filannoo isaanii ibsaniiru. Wanti ifa ta'e tokkoo fi eenyullee filatamuu kan irratti waliif galan waliigaltee Somaaliilaand Itoophiyaa waliin mallatteessitee kan hin mormine ta'uu isaaniiti. Filannoon Somaaliilaand kun silaa bara 2022 taasifamuu qaba ture. Ta'us yeroos boordiin filannoo Somaaliilaand dhimma maallaqaa fi teeknikaan filannoo dheeresse. Aangoon pirezidaantii fi miseensota paarlaamaas waggoota 2 dheerate. Kunis paartilee waliin muddama uumee ture. Inuma paartileen pirezidaantii ta'uuf dorgomaa jiran Museebihiitiin si'achi akka pirezidaantiitti hin ilaallu jedhanis turaniiru. Booda mariin furamee jira. Akkaataa heera Somaaliilaandiin pirezidaantiin tokko marsaa 2 aangoorra turuu danda'a. Morkataa pirezidaantii Museebihii kan ta'an Abdirrahmaan Mohammad Abdullaahi dorgomaa ijoo turan. Maqaa Masoo Irroo jedhamuunis beekamu. Paartiin isaanis Wadaanii jedhama. Kanaan dura filannoo bara 2017 dorgomee mo'ameera. Amma garuu filannoo kana irra aanuu koomishiniin filannoo Somaaliilaand ibsee jira. Qondaalli kun kana dura ministeera dhimma alaa Somaaliilaand ta'uun tajaajilaniiru. Dura taa'aa paartii Wadaaniitis. Morkataan ijoo pirezidaantii Museebihii bakka bu'aa paartii Wadanii obbo Abdirrahmaan Mohammadiidha. Waggoota 11 darbaniif afyaa'ii mana maree biyyattii ta'uun kan tajaajilan obbo Abdirrahmaan bulchiinsi isaanii beekamtii idil-addunyaa akka argatu akka hojjetan waadaa seenaniiru. Qondaalli kun mariin kana dura Somaaliilaand biyya walabaa ta'uu ishee ilaalchisee mootummaa Somaaliyaa waliin taasiste irra deebiin ilaaluu barbaadu. Somaaliyaa waliin ta'anii mari'achuun akka barbaachisuu fi yoo filamanis kana akka godhan waadaa seenanii ture. Amma sagalee caalmaa argachuun pirezidaantii biyyattii ta'uuf jiru. Waa'ee waliigaltee ulaa galaanaa ilaalchisee yeroo gaafatanitti Somaaliilaand biyya kamuu waliin waliigaltee waloo raawwachuuf mirga akka qabdu dubbatanii jiru. Waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaan Somaaliilaand waliin mallatteessitee fi Somaaliyaa dheekkamsiisee akkamiin furuu kan jedhu ammatti ifatti beekamuu baatus faayidaa biyyaalessaa yeroo dheeraa karaa qabuun muddamicha furra jedhanii ture. Morkataan sadaffaa paartii Justice and Development jedhamurraa Faisal Ali Waraabeetu dorgoma. Obbo Faisal waggoota dheeraaf hoogganaa paartichaati. Filannoo pirezidaantii 3 irratti hirmaatanii hin injifanne. Somaaliilaand waggoota 33 dura ani biyya jechuun labsitus. kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa waan nu waliin turtaniif guddaa isin galateeffannaa. Nagaan nuuf tura.